Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Amiin. Jaalatamtoota ilmaan Waaqayyoo kan Waaqayyoon jaalattan, Waaqayyos caalchisee kan nu jaalatu, maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akkam yeroo kana geessan. Amiin. Kan yeroo kanaan nu ga'e maqaan Gooftaa keenya kan ulfaate kan eebbifame haa ta'u. Maqaa isaa yaamnee maqaa haadha isaa kan biraan ganne haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii galanni kabajni ulfinni isheef haa ta'u. Amiin. Nu'if jedhee gaara Qaraaniyooo irratti dhiiga isaa kan irratti nu lolaaseef fannoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni ulfinni kabajni haa ta'u. Amiin. Egaa ka waan xiqqoo wayii dubbachuun barbaade inni sunillee waa'ee samoona kana dubbatamaa jiru kana jechuudha. Waa'ee addabaabaayii jechuudha. Gabaabumatti waa'ee addabaabaayii irratti kakaasee namoonni baay'een immootiyyuu barsiisota keenya irratti ija qabaa jirtanii quba qabaa jirtan jechuudha. Fakkeenyaaf barsiisaa Mirataa Asaffaa irratti namoonni dubbataa jirtan jechuudha. Ortodoksii taatee, pheenxii taatee, eenyuyyuu taatee jechuudha. Barsiisaa keenya irratti dubbachuu hin dandeessu jechuudha. Mirataa Asaffaa jechuun immootiyyuu ija ortodoksii tawaahidoo jechuudha. Eenyuun abbaa giddii moo eenyuudhaan tokkoon argeeyyuu. Isa agarraan immoo barsiisaa keenya irratti akkam dubbata jechuudhaan keessi kan koo immootiyyuu ana baay'ee aarii jechuudha. Maaliif ija keenya irratti dubbataara jechuudha. Maal jedha waa'ee amantii fi waa'ee siyaasaa waliin qabsiisin obboleessoo ni dhageessan. Namoota dhageessan immoo sheer godhaa biraan nagaa. Dubaay kana jira ta'e hin beekne eessa akka jiru jechuudha. Sheer gochuudhaan biraan ga'a. Waa'ee Mirataa dubbachuu miti Mirataa jettee maqaa isaa dha'uu hin dandeessu jechuudha. Osoo waa'ee Mirataa beekte taati Mirataa biratti hin tuffattu. Wanna uffatte alaabaa Oromiyaa gurraacha, adii, diimaa uffatte Mirataa lafa abbaa qabdu irratti lolini lafa keessan irratti deemi galu. Mirataa beektaa? Mirataa eenyudha? Eenyuuf dubbataa jira Mirataa? Eenyuuf lolaa jiraat? Amantii fi siyaasni waliin qabatu habiibi. Ati waa'ee siyaasaa hin beektu jechuudha. Akkanumaan borcita. Ijoolleen baay'een yeroo isa arrabsan dhagaa jechuudha. Namicha kana yeroo baay'ee arrabsan. Inni akka sirbuu ta'a. Akka hojii jira mataan isaa jechuudha. Akka wayita ta'a. Sirbuu barbaadan iyyuu waa'ee sirbaan alatti wanti ati beektu tokko illee hin jiru jechuudha. Osoo amantii kee beekta taate sirbuu hin dandeessu ati. Ofii keetiyyuu maali jedhuuf gaafadhu. Osoo ofii keetii of hin gaafatin, osoo ofii maalummaa kee hin barin, osoo of hin barin barsiisaa Mirataa biratti dubbachuu immoo abadan hin dandeessu jechuudha. Nutis immoo ijoolleen ortodoksii tawaahidoo taate siif hin eeyyamnu jechuudha. Mirataa Asaffaa jechuun ija ortodoksii tawaahidoo akka ta'e atis ni beekta. Kanaafuu waa'ee reef dubbattu sana jechuudha. Mee hundi keessanuu dhaggeeffadhaas deebi'aa. ሄይ መተናል። እቺን እንግዲህ ለዲያቆን ምህረተአብ ነው የምትልኩልኝ። እኔ የምለው መስቀል አደባባይ ኦርቶዶክስ ነው እያልክ እምቧ ቀረየው ትላለህ አሉ። ሰውዬ ተረጋጋ። መጀመሪያ የለበስከው ፎጣ ስለ መስቀል አደባባይ ወይም በትክክለኛ በእውነተኛ ስሙ ለግሐሬ ብለህ ጥራ። ማታውቀው መንደር ውስጥ መታትጮህ ባለቤት አለው። ፊንፊኔ የኦሮሚያ ዋና ከተማ መሆኗን ልብ እያልክ ትሰማለህ። ብዙ ጎዳናዎች ተሰይመዋል። ለምሳሌ ኃይሌ ገብረስላሴ ጎዳና ብለን ሰይመናል። ኃይሌ ገብረስላሴ እኮ የእናቱን አጽም እኮ ከአርሲ አውጥቶ ወደ ጎጃም ነው ቀብሯል። ስለዚህ ኃይሌ ገብረስላሴ ነገ የኔ ጎዳና ነውና በዚያ አትሂዱ አትውጡ ሊል ነው እንዴ? እንሰይማለን። በእብድም በጤነኛም እንሰይማለን መንገድ። ስለዚህ መስቀል አደባባይ የመላ የ83 ብሔር ብሔረሰቦች የሚጠቀሙበት ቦታ ነው። ባለቤቱ ከተነሳ ግን ኦሮሞ ነው። ኦኬ። እሬቻ የሚካሄድበት፣ ኢድ ሰላት የሚከናወንበት፣ በዓላት መንግስታት በዓላት የሚያከብሩበት ቦታ እንጂ እንዳንተ አይነቱ ሰገጤ የሚያላግጥበት ቦታ አይደለም። ትክክለኛ ኦኬ። ወንተነ ዱበቱ dhageessanii jirtan jechuudha. Inni maal akka hin beeku jechuudha. Ofiisaatiyyuu hin beeku jechuudha. Lafa kee abbaa qabu irratti hin dubbatinii ati lafa qabkee irratti deemii galii dubbadhu jedha. Maal jechuudha? Mirataa kan dubbachaa jiru saba tokkoof immoo naannoo tokkoof immoo kililii maaliif dubbataa jirattee hubachuun si barbaachisa. Nama yoo taate jechuudha. Mirataa kan dubbachaa jiruuf ortodoksii tawaahidoo kan taate jechuudha. Ortodoksii tawaahidoon immoo saba tokko duwwaa miti. Sabab sablammii baay'ee jechuudha. Sabab sablammii biyya keessa jiran hundi isaaniitu iyyuu
saddeettamii arfammoo 85 iyyuu ortodoksiin keessa jiran jechuudha. Ati deemii lafa kee irratti dubbadhutti alaabaa Oromiyaa buufattee as baatee waa'ee mirataaf dubbatta jechuudha. Wanta waa'ee mirataaf dubbachuun ati hin dandeessu. Mirataaf waa'ee biyya lafaa si barsiisaa hin jiru waa obboleessoo. Bu'aa ortodoksii buusaa jiru ilaaluun si barbaachisa dhaabbattee malee waa'ee isaa irratti deebitee lammaffaa dubbachuun si hin barbaachisu jechuudha. Biyyi ati faarsitu maalidha? Dursuu kan qabu amantii kan keeti malee oromummaa keetii miti jechuudha. Ati yeroo mara Oromoon keessas hidhatti. Ana oromummaan kiyya eessan na dhaqa? Kan dursuu qabu jechuudha. Amantii kooti jechuudha. Itti aansee mootiyyuu maalummaa kooti jechuudha. Bakka amantiin koo tuqametti Oromoof hin jechuun bittaan faayidaan qaba. Oromummaa asumatti narraa hafti jechuudha. Garraa deemtee yeroo mangisa maatii deemtee ati Oromoodhaa achi deemi ati Tigreedhaas dhaqii ati Eebeluudhaa achi dhaqiin hin jiru abiibii kun. Kanaaf waa'ee amantii irratti wanni tokko dubbatamu maaf dubbatamee dhugaadhamuun dharaa adda baafadhu ergas booda namarratti dubbachuu dandeessa jechuudha. Ati mirataaf irratti dubbachuuf inumayyuu hin dandeessu. Maalummaa keetuun beektu. Namoonni baay'een miidiyaa irratti si arrabsaa jiran maaliif si arrabsanii? Lakkaa'idaa ati ofuun beektu jechuudha. Kan akka keetii kana kan amantii namaa keessa illee seenee wanta biraa haasa'u, wanta biraa borcu, namni waa'ee amantii ofii beeku amantii nama biraallee hin tuqu, hin kabaja. Wanta amantii nama biraa ta'etti daangaa hin tuqu jechuudha. Maaliif amantii isaas beekaree? Amantiin kee kabajamuudhaaf amantii nama biraa kabajuun dirqama kan keeti jechuudha. Nuti kan baranne jaalala tokkummaadha malee akka ati baanti sanii Oromoon Oromiyaa irratti sabni biraa saba biraa irratti wanti jedhu jiru Ortodoks Tawaahidoon ammallee taanaan takka eessas jiraatte eessas ta'ee tokko jechuudha. Kan sabaa wal qooduu miti. Amantiin sabaan eenyuyyuu hin qooddu jechuudha. Kamuu hammattee jiraatti. Mee dhaggeeffadhu paastariin kun yommuu waan jedhu waan Ortodoksii ati waan jettu paastariin kun waan jedhu dhaggeeffadhee walitti deebina. Mee dhaggeeffadhaa isa kana jechuudha. በታሪክም ለህሊናችን የምናውቀው የመስቀል አደባባይ ነው። የመስቀል አደባባይ የተባለው የህዝብ አደባባይ ተብሎ አይደለም በዩኔስኮ የተመዘገበው። በቅርስነት የተመዘገበው ባህሉና ስርዓቱ ከነስፍራው ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ንግግርን መንግስት ሊፈታልን ይገባል። የኔና የዘላለም የምህረት ጉዳይ አይደለም፣ የሃይማኖት አባቶች ጉዳይ ነው። ይሄ ቦታ ላይ በታሪክም በሰነድም የምናውቀው እውነትን እንናገራለን። ጴንጤ ስለሆንኩኝ የማዋሽበት ነገር የለም። ለሙስሊም ሲሆን ሐሳብ ሰጥቼ ለፕሮቴስታንት ሲሆን ለኔ ሲሆን ሐሳብ የማልሰጥበት ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ምንስ ይጠቅመናል? ፋይዳው ምንድነው? ባልጠፋ ቦታ ባልጠፋ ስፍራ እንደዚህ አይነት ነገር ምን ያደርጋል? ተቻችሎ የነበረውን ህዝብ እንደገና አታባሉን። በሃይማኖት እንኑርበት። ኦኬ amma ilaaltanii jirtan paastariin kun immoo maal akka jedhu inni maaliidha? Pheenxeedha, Protestaantiidha jechuudha. Garuu dhugaa jirtu dubbataa jira jechuudha. Lafti kuni kan Ortodoksii Tawaahidooti. Kan galmeeffameen illee siraata sibshaaboo Ortodoksiitiin yuuneeskoo irratti kan ittiin beekame addabaabaayii masqaliin sibshaaboo Ortodoksiitiin zimmaariidhaanii, faarsadhaanii, cilaantsiliidhaanii jalqabumaayyuu jalqabee kan Ortodoksii Tawaahidooti jedhee yeroo dubbatu ati immoo mirataaf irratti dubbachuudhaaf yeroo kaatu inumaa hin yaadduu jechuudha. Mirataaf kan dubbatu kan jedhes maaf keenya tuqama jedhe malee kan nama biraa kan saba biraa wanti inni dubbates hin jiru, wanti inni tuqes hin jiru jechuudha. Ati immoo tiyyuu amantii siyaasaa fiddee walitti laaqxa jechuudha. Kanatti ijoolleen miidiyaa irratti daa'imni sin geenye ijoolleen sin geenye miidiyaa gubbaa irratti yeroo si arrabsan nan dhagaa jira jechuudha. Hin dhageenya irra namni keenya marriyyuu. Kanaaf ati of kabajuun nama kabajuun duratti mataa kee kabaji. Erga nama kabajeen booda namni illee immoo si kabaja jechuudha. Dursa immoo amantii keetiif laadhu. Lubbuu keetiif laadhu. Namni bee amantii ofiitiif jedhee lubbuu ofii aarsaa godha jechuudha. Seenaan beektu ati. Naabuteen kan jedhe dhaala abbaa kootii dabarsee hin laadhu jedheeti kan lubbuu isaa aarsaa godhe. Sii galee ati waa'ee amantii waan hin beekneef
dhufteetuma abbaa amantii irratti dubbachuuf namni si eeyyamu hin jiru. Abbaa amantii jechuun immoo waa'ee biyya lafaa kan barsiisu miti. Waa'ee mootummaa boruu, waa'ee jireenya bara baraa, waa'ee jireenya zalaalamii kan barsiisudha jechuudha. Ati sana waan beekneedhaaf sirba irratti yeroo kee waan gubduuf, siyaasa irratti yeroo kee waan gubduuf, kijiba irratti yeroo kee waan gubduuf waa'ee Mirata'aab gabbaatee dubbatte jechuudha. Abbaa Giddimoo eenyudha namichi maqaan kan kee jechuudha. Kanaaf barsiisaa Mirata'aab irratti hin dubbatini. Yoo dubbattu immoo ani eenyu jedhu of ilaali. Waa'ee nama tokkoo dubbachuun duratti waa'ee kan kee of deebii of ilaali jechuudha. Erga maalummaa kan kee dubbatte, erga maalummaa kee beektee nama irratti dubbachuu hin dandeessu jechuudha. Mirata'aab immootiyyuu ammallee daballee siin jenna ni jaalanna ija Ortodoksii Tawaahidooti jechuudha. Mirata'aab Asaffaa jechuun ija Ortodoksii Tawaahidooti jechuudha. Nuti immoo ijoolleen Ortodoksii Tawaahidoo Mirata'aab ammallee ni jaalanna jechuudha. Abbaa keenya barsiisaa keenya waan ta'eef. Kanaaf ija kan kee irraa kaasi. Arraba lammaffaa isa ittiin deebiin deebitee dhiifama gaafachuun si barbaachisa jechuudha. Okay. Asirratti jechuudha. Namoonni miidiyaa qabdan marri keessaniyyuu namoonni miidiyaa qabdan hundumti keessaniyyuu dhimma kanarratti hojjechuun si barbaachisa jechuudha. Maaliif jennaan dhimma lubbuuti, dhimma amantii keetiiti jechuudha. Dhimma amantii keetii irratti immoo hojjechuu qabda. Hordoftoota hamma qabdu irratti dhimma kanarratti hordoftee abboota bira dhaabachuun immoo dirqama amantii yookaan dirqama lubbuuti jechuudha. Akkuma jedhame Ortodoksii Tawaahidoon nama wajjinis jiraachuu kabaja qabdi, namaafis kabaja ni laatti, waan ofiirrattis immootiyyuu ni kabachiifti jechuudha. Kanaaf namoonni waa'ee Mirata'aab irratti dubbattan isa bichaa keessaa fuutee dubbattu ani eenyu jedhi of ilaali. Ani eenyudha Mirata'aab irratti kan dubbachaa jiru kuni ani eenyudha jedhi. Yaa abbaa Giddimoo eenyu siin jedhan maqaan kan hin beeknu obbo. Kanaaf Ortodoksiin kan barsiiftu jaalala tokkummaadha. Atillee mootiyyuu jaalala bartee tokkummaa bartee waan dubbachuun maltu dursitee itti yaaduun si barbaachisa. Osoo hin dubbatiin itti yaaduu qabda jechuudha. Ati akkuma hirriibaa kaatetti osoo itti yaadin osoo fuula kan kee hin dhiqatini akkuma kaatetti kaatee dubbatte jechuudha. Nama abjuu keessa jiru oluma baannantee san dubbata jechuudha. Kanaaf ati abjuu keessa kaate waan ta'eef barsiisaa Mirata'aab bira deebitee dhiifama gaafachuun si barbaachisa. Inni kan barsiisuuf jireenya bara baraati. Kan mootummaa boruuti kan si barsiisu malee waa'ee biyya lafaa si barsiisu. Kanaaf isirratti dubbachuuf si barbaachisu. Of duuba deebiitii of ilaali, of madaali, ammaan booda immoo waa'ee isaarraa akka dubbanne akka harka kee kaaftu sheer gochuudhaan biraan geessanii namni marri nuyyuu irratti hojjechuun si barbaachisa jechuudha. Irratti hojjechuun namicha san irratti isin barbaachisa jechuudha. Kanaaf ijoollee Ortodoksii Tawaahidoo kan taatan hundumti keessaniyyuu abboota bira dhaabattanii waan qabdaniin miidiyaa qabdaniin humna qabnuun abboota bira dhaabannee wanta kan keenya irratti keenyummaa keenya beekuun dirqama jechuudha. Kanaaf hundumtu keessanuu sheer gochuudhaan wal biraan geessanii inni namicha akkas jedhee Mirata'aab irratti dubbate kuni akka yaada isaa deebi'ee kaasu asiin yaada koo dabarsaaf jechuudha. Kanaaf hordoftoota koo hundumti keessaniyyuu kan as jalatti argamtanii yoon jechaan tuqee maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dhiifama nuuf godhaa. Maaliif jennaan dhiifama kan nu barsiisu gooftaa keenya jechuudha. Jaalala kan nu barsiise Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Nuti ijoollee Yesuus Kiristoos kan taane, ijoollee abbaa tokko kan taane warra jaalala beekuudha, warra obsa qabuudha, warra nama wajjin jiraatu. Egaa yaada koo gabaabsaa namni tokko jechuudha. Fakkeenyaaf kanniisni tokko kanniisni mootiin isaa yoo tuqame gaagurri marri gadi ba'eessa hidda jechuudha. Kana beeku. Mirata'aab jechuun immoo ija Ortodoksii Tawaahidoo kan ta'edha. Abbaa jireenya bara baraa barsiisaa jireenya bara baraa nama barsiisudha. Kan boruu kan nama barsiisudha malee akka ati yaadde sanatti dhimma siyaasatiif gadi ba'ee kan dubbasitti hin fakkaatin. Dhimma lubbuutiif inni kan dubbate jechuudha. Kanaaf hundumti keessaniyyuu
yeroo amantii kee tuqame, yeroo abboonni amantii keenyaa tuqamane cal jennee laaluun nun barbaachisu jechuudha. Eenyullee abbummaan arge dhufee barsiisaa yookaan abbaa amantaa keenya yeroo harka irratti dhiqatu nuti immoo ijoollonni isaa cal jennee laaluun nun barbaachisu jechuudha. Maali dhimma siyaasaa osoo taane waa baay'ee jechuu dandeenya miti. Dhimmi siyaasaa immoo dhimma lubbuu caala. Dhimmi lubbuu dhimma siyaasaa walitti hin dhufu jechuudha. Dhimma lubbuu irratti lubbuu keenyas taanaan aarsaa godhuun rakkoo tokko illee hin qabu jechuudha. Maaliif qulqulloota irraa barannee irra jechuudha. Ragamtoota irraa barannee jirra jechuudha. Dhimma amantii ofii irratti fooniif osoo hin taane dhimma amantii ofii irratti lubbuu isaanii yeroo aarsaa godhan arginee jirras irraas barannee jirra jechuudha. Nuti ijoollee qulqullootaatii fi wareegamtootaati jechuudha. Kanaaf wanta keenya irratti keenya jennee abboota bira jechuun nu barbaachisa. Hundumti keessan iyyuu mootiyyuu miidiyaa qabdanii akkuma abboonni isin jedha sheer gochuudhaan irratti hojjedhaadha. Ammas mootiyyuu guyyaa boruuti. Kanaaf warroonni jirtan irratti hirmaachuudha. Warroonni kun mootiyyuu hordofneetiin wanta barbaachisu abboota cinaa dhaabachuu qabna jechuudha. Warroonni dubbattanis immoo abbaan fee koomentii fee siif haa kennu. Abbaan fee waan fee jedhee sila deemee haa barreessu. Yeroo deebiftuuf mootiyyuu ati ijoollee jaalalaa ta'uu ijoollee Kiristoos ta'uudhaaf deebii gaarii deebisiif. Yoo narraba siif deebise ati mootiyyuu deebii gaarii laadhuufi malee atillee akkuma nama sanaan ta'in maali jennaan yoo ati deebii badaa deebifteef isas deebii badaa si gaafate sanaaf atillee isaan tokko taateerta jechuudha. Kanaaf isaan garagar ta'uudhaaf tokkummaaf jaalala san beekuudhaaf ati deebii gaarii deebisiifi. Kanaaf turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hundumti keessanuu sheer gochuudhaan wal biraan gahaa isiniin jedha. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin turtii gaarii. Ameen.